Dabalaa Fiixumaan jedhama. Kanan hojjedhu dhaabbata instituutii dhimma alaa irratti qorannoo gaggeessudha. Waraqaan Dr. Biraanuu narra dhiyeesse baay'ee dhimma murteessaadha akka biyyaatti. Akka uummata Oromoottis immoo dhimma egeree keenya irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u waan ta'eef galatoomuu jechuun barbaada. Gaafa waa'ee dhibdee siyaasa Itoophiyaa kana haasofnu an yeroo baay'ee kan sammuu kiyyatti dhufu biyya akkamitti understand goona jechuun state imaginationiin akkamitti ilaalama. Biyya sana gaafa maqaa Itoophiyaa jedhu gaafa dhageenyu sammuu keenya keessatti directly maaltu dhufa kan jedhu wal faana qabatanii ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliifii epistemological debatein diirama ka'aa ture kun kan inni maddu akkaataatti nuti waan sana hubannu irraa ta'eef jechuudha. Kana gaafa jennu gaa keessattuu immoo nuti biyya kana keessaa qabna moo biyyi kun kan keenyadha jenneetu yaannaadha. Wanti dhimmi baay'ee murteessaa ta'u jechuudha. Biyya kana keessaa qabna gaafa jennu fi biyyi kun kan keenya gaafa jennu garaagarummaa akkamii qaba? Akkamittis immoo hubatamuu qaba jechuun sabni miiliyoona 40 ol ta'u GDP biyya kana keessatti persentii guddaa contribute kan godhu geograafiidhaan, demograafiidhaan contribution nuti akka biyyaatti akka sabaatti qabnu imagination isa kam keessatti nu gashaa seedu sirriitti gaafachuun baay'ee murteessaadha. Erga biyya haala sanaatiin yaadne immoo ideoloojii akkamiitiin biyya sana keessatti deemuu dandeenya? Ideoloojii akkamiitu qixa nuti barbaannu sanaan waan nuti biyya kanaaf kenninu deebisee nuu kenna kan jedhu barbaaduunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Jalqaba kaa'aa tureera governing ideology kan jedhamu jechuudha. Hoggansa ideoloojiiwwan kun lamaan kan nuti amma walii jennu kun akkaataatti governi ta'an jiru. Akkaataatti immoo nuti gidduutti yookaan warri falaasama siyaasaa Aristootil kan jedhu golden mean barbaaduu qabna gidduutti kontiinamii irraa jechuudha. Golden mean sana immoo akkamitti finna? Akkamitti define goona? Akkamittiin sana immoo ijaarsa siyaasaa keessatti galchina kan jedhu jechuudha. Ijaarsa siyaasaa gaafa jennu gaa political community goone ideology sana govern goone hawaasa ideology ittiin biyya kana hubannu uumuu keessatti wanta baay'ee murteessaa ta'eef isa kanas sirriitti yaaduun baay'ee gaariidha jedhanii amana. Inni kan biraan kana wajjin qabatee jiru akkaataatti deebiiwwan lammummaa fi yookaan citizenship fi nationalitiin biyya kana keessatti deebi'ee Dr. Sirriitti kaasteetta federalizimiin dhufeera. Sun immoo heera mootummaatiin lafa qabateera. Iddoo kanatti dibeetiiwwan jiran maal inni federalizimiin waggaa 30 har'a biyya kana dhufe kuni nationality questionii deebise moo akkaataa repressionii qaama wayii yookaan garee wayiitiif legitimacy kenneera. Garee gaaffii nationality questionii qabuuf garee wayii immoo co-opt godheera. Jechuun gareen afaansaa aadaansaa kabajameef jira garuu siyaasaaf diinagdee irraa moggeeffamee jira jechuudha. Gareen repressed ta'e immoo jira federalizima kana keessatti. Kun covenantii federalizimiin kun akkaataatti ilaalu nun godhu wayii. Kana jechuun heerumti jiru kun haala kamiitiin dimaandii isa jalqaba kaasne sana lamaa walitti araarsuu irratti hanqinni inni qabu maal fakkaata sana immoo akkamitti sirreessina kan jedhudha. Dhuma irratti kanan kaasu dhimma digital spaceiti. Digital spacein akka biyya keenyaatti yookaan akka qabsoodhuma siyaasa Oromoo keessattis transformative eventidha jechuun yeroo nuti akka biyyaatti hacuuccaa sirna siyaasaa ture sana ofirraa kaasuuf gochaa ture keessatti eventiin sun qabsoo siyaasa Oromoo transformi godheetu social mobilization kallattii barbaadamu akka deemu taasiseera. Garuu achirraa buusuu maa dadhabne nuti? Maaliifii qabsoo siyaasaa social media irraa buusuu danda'uun maaliifii nuti siyaasa hoogganuun gaafa jennu qabsoon siyaasaa social media irraa bu'ee lafa qabachuu akka qabaatu gochuu irratti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana gaafa jennu digital spacein tokko meeshaa ittiin garbummaa ofirraa buqqisu ta'uu danda'a. Yoo garuu sirnaan itti fayyadamuu dandeenya immoo iddootti nuti garburummaa siyaasaa keenya leellisaa oolu ta'uu danda'a jaa ta'e. Kana irratti
Kritikaalii kanatti Dr. Sirriitti kaastee fi nuti sirratti hubachuu qabnu digital literacy'n konsepshiniin siyaasaa keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba ta'eef isa kana irratti dammaqinaan irratti hirmaachuun baay'ee murteessaadha. Galatooma. Waan inni ani jechuu barbaadu gaafiidha. Akka waliigalaatti wanni ka'ee gaariidha. Gaafii ani gaafadhu kuni garuu deebii yaada xiinxalaatti nama geessa jedhee waan ani yaadeefan gaafadha. Dr. Bireen kitaaba kee keessatti illee kaastee jirta. Nationalismiin kun uumama namaatti waan wal qabatu fi fuulduratti illee waan hin hafneedha, durillee waan tureedha. Akka Itoophiyaatti immoo amma sadarkaa heera mootummaatti fudhatama argatee seeran deeggarsa waan qabudha jechaadha. Garuu immoo seenaa uummata namaa yoo seenaa ilma namaa yoo laalle nationalismiin hin ture garuu jaarraa 16ffaadha kaasee haga almost jaarraa 21ffaatti idea nation state overtake godhee ture. Kanaafuu kuni reverse jechaadha. It's a sort of reincarnation amma kan jiru. MAGA movement in the US, the right movement in Europe and in many places. Kanaafuu bakka dhokatee yookaan du'ee ture ka'ee jechaadha wanni sabdaneessummaa faarsuu kuni. Kanaafuu hammam turanne jedhu marii kana keessatti ka'uu qabu because qophaa'uu qabna waan ta'eef nation state yaanni jedhu kuni almost waggaa 400 walakkaa waggaa 500 dominant governing ideology ta'ee ture amma garuu kuni waan deebi'ee dhufedha jechaadha. San dura uumama ilma namaan ture jechuu miti amma miti jechuu miti garuu sababa seenaa yeroo tokko uumameen nation statein irraa fudhatee waggaa 500 ture salphaa miti jaarraa 5 hammam ture kun is it a flick one time thing isarratti waan baay'ee fookasii godhuu qabna moo maal eeguu qabna fuulduratti maaliif marii keenya waan akkana kanarratti ka'u Itoophiyaan garamti deemuuf jetti inni jedhu sirriitti ifa ta'uu qaba yoo gara nation state deebina ta'e fookasiin keenya akkas ta'uu qaba yoo kanatti dominant ta'ee amma the end of history and the last man amma yoo ta'e Fukuyama irratti amma dhume asumatti dhaabbannaa jechaadha. Kan akkamitti ilaalla namni biraas yaada kennuu yoo danda'e I will be happy. Thank you. Kakoo Katamaa Jorroon jedhama. Barsiisaadha Yuunivarsiitii Salaaletti. Calqaba irratti yaada guyyaa dheeraa yookiin yeroo bal'aa fudhatamee irratti mari'achuu danda'amu yeroo gabaabaa keessatti bifa bareedaa ta'een akkasiin nu dhiyeessuu keessaniif Dr. Biraanuu guddaa galatoomfadha. Ittaan sudhaan yaadoliin wal dhiitan bal'aan isin kaastan dhugaadha. Madaa rakkoo biyya kanaatis maddi isaallee sirnaan keessaniittu. Haa ta'uuti malee gaafiiwwan bara 1960moota keessa ka'an warraaqsi gaafii eenyummaa fi walqixxummaa jedhu sun bu'uura isaa ta'ee namana. Kanaaf gaafiiwwan dhaloota irraa gara dhalootatti immoo gangalachaa dhufan yeroo gabaabaa keessattis ni furamu jedhee namanu yeroo gaafata. Tasgabbiillee gaafata. Sirna cimaallee hundeen lafa qabsiisuu fi waan waloo tokko bu'uureessutu gaafata jedhee namana. Kanaaf lammummaa isa jedhurraa yookaan nationality fi citizenship ka jennu akka gaafitti kanallee naa deebisuu maltu ta'a. Labsiin bara 2003 ba'ee citizenship ka jedhu kana waan of keessatti hammate natti fakkaatu nationality jedheetuma teechisa. Kanaaf yeroo tokko tokko hoggaa dubbisnullee dhaloonni confusion keessa gala. Akka biyyaatti meeshaa eega jennee kamiin umtuu akka bulchiinsatti yookiin akka mootummaatti immoo kam qabannee jirra. Nationalismiidha moo citizenship kana ka jedhu gaafii natti uume. Kanarraa kakaafee inni biraa biyya fi eenyummaa sabaa waan salphaa fakkaata garuu gatii guddaa nu kaffalchiisa. Biyyi tokko yoo fuulduratti tarkaanfatte dhaloonni wajjin tarkaanfata. Biyya keessatti immoo kan mul'atu saba qeente osoo hin ta'in hundinuu biyya Itoophiyaa kana keessatti of laaluu barbaada. Sabni kamiyyuu kaabaa kibba baadiyyaa of laaluu barbaada. Kanaaf amma nuti biyya kamiin barbaannu gidduutti dhufnee biyya kana ceesisuufis ta'ee
sirna tokko fuulduratti tarkaanfachuuf biyya kam barbaannan jedhu sanarratti cichuu qaba. Walqixxummaa sabaa kabajame taanaan, walqixxummaan afaanii kabajame taanaan, kan aadaa fi amantiis akkasuma kabajame taanaan dhaloonni kamiyyuu biyya Itoophiyaa kana hin jibbadee namanuun. Sirni kun hundeen lafa qabannaan. Rakkoon jiru garuu maali? Sabdaneessa fi afdaneessa kana dhiibuun sun jira. Mallattoon sun inni immoo har'aa miti hin dhalate. Yoomessa isaa haa laallu. Yoomessi kaleessa ka'e suni garee muraasa keessa hin baane. Garuu immoo walqixxummaa amanu keessas immoo jira. Uma wacaan mallee. Ani abaluu wajjin walqixxaa miti jedha. Sammuu isaa ofii kireessira jechuudha. Gadaantummaaf yookiin immoo sirna darbe saniif kireessee jira jechuudha. Inni darbe sunis immoo isa darbe sana asitti fideetoo madaa kalee san har'atti fidee har'a keenya immoo jeequu danda'uu danda'a. Yaalatis jira. Milkaa'us baatu kun immoo dhaabbatanii ilaaluu gaafata. Kanaan wal qabatee biyyi hunda keenyaaf taatu yoo ijaarree ta'e wantoota waa'ee biyyaa irratti araarama hin qabne yoo lafa kaa'annee rakkoo kana ifirra dheenamanan akka biyyaatti saba kan hundaaf kan ta'u araaramaan hin qabne maalirratti negosheetiin goonu inni sun lafa taa'u qaba. Akka tasaa ta'e faayila marii biyyoolessaa dubbiseen ture. Mariin biyyoolessaa bu'uraalee waldhabdee Itoophiyaa kanaaf jedhee kaa'e hunda lafa kaa'eera. Amma rakkoon jiru maa'inni mariin biyyoolessaa kun eenyuti jedhanii caafii dhaabbatanii ilaaluu jira. Anannaa galuu hunda keenyati. Dhukkuba siyaasa dinagdee biyya kanaan ittiin furru teenye mari'achuu qofa. Kanaaf meeshaalee sanarratti gadi cimsinee hoo hin gaafanne ta'e dhukkuba seenaa hin kaasaa, madaa seenaa hin kaasaa, kan afaanii hin kaasaa, qaawwaa heerallee hin kaasaa. So wantumti amma Dr. Biraanuun kaastan kun hundi akka qorichaatti achi keessatti hin argine. Garuu dhaloonni jiru kun including eliitis ofitti qabannee keenya waan kana lafa hin qabsiisnaa ka jedhu ofuma mee haa madaallu ka jedhu yaada kaasuun barbaada. Kanaaf inni Itoophiyaan har'aa bakka jirtu hin beekne akkuma kaleessatti allaalullee jira. Itoophiyaan kaleessa har'as jirti. Hankaleessa iyyuu gadi taatetti. Yoo kana jennu namootuma lammii Itoophiyaa qofatu kana fedha. Fedhiin kun eenyuti? Naashinaal intarestii Itoophiyaa kanaaf faallaka deemu harki hin mul'anne invisible handis namoota akkanaa kanatti fayyadamanii sooshaal miidiyaas fayyadamanii hayyoota fiixee irra dhaabbatanis fayyadamanii nagaa fi tasgabbii biyya keenya kana akkasumas immoo waanni waloo yaanni waloos haa ta'u misoomni waloon qajeeltoo waloon akka gidduutti hin dhumne hangodhan hin jiru. Egaa kun jira jennee yoo amanne ta'e immoo nuti akka hayyootaatti ga'ee hayyummaa keenya bahachaa jirra. Yeroo manni keenya gubatu wajjumaan qaqqaammachaa hin jirru laata? Maal gochaa jirra ka jedhu sun anaaf gaafii natti ta'a. Kanaaf amma ka ta'uudha qabu. Ani wanti tokko dead file ta'eera jedhee kan hin amanu sirni qeenxeen hin deebi'ee jedhee namanu. Hoo dhufes namni tikashaan isa baatu jiran jedhan. Yookiin immoo sirna amma ka'ees immoo olaantummaa saba biraa irratti agarsiisa hin jiraate jedhee isin amanu. Amma ka jiru maanni kottaa bifa walqixa ta'ee waa'ee biyya keenyaa hin mari'anna hoo jenne isa kaleessa saniif yaadda'uu hin qabnu. Yaaddoos miti. Garuu akkamiin immoo yaada qabnu kana gabaatti dhiyeeffannee gurgurannaan gaafidha. Gabaan nurraa bitu qaba. Gabaawwan jedhu sabaaf sablammiin nu naanna'ee jiru yookiin sirna kana keessa jiru biyya kana keessa jiru waan nurraa eega waan ta'eef. Isa san ammoo sirnaan tolfannee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu wal ormoomsuun gaariin ta'u. Sila haasa'amaa ture keessattuu sabni keenya kun gamna ormaayyuu Oromoo godha ture dur. Han ammaa immoo Oromoo ormoomsa. Kuni rakkoo hamaa dheedhee namanan. Kanaaf jecha sooshaal miidiyaan yookiin miidiyaan hawaasaa amma dhufe kun dhugaadha, carraadhas, balaadhas. Garuu seerri hin jiraatu laata?
muuxannoon biyyoota garaagaraa maal jedha? Namni tokko lafaa ka'ee dantaa biyyoolessaa fi fedhii biyyoolessaa bifa diiguun akka barbaadeen sooshaal miidiyaatti fayyadamee maqaa balleessis haa ta'u maqaa biyyaa maqaa nama dhuunfaa hoggaa akkasiin itti adeemamu seerri keenya hoo maal jedha? Of course seera hin qabna. Raawwisaa maali? Raawwii irratti odoo ciccinee waan kana hir'isuu hin dandeenyu laata? Kuni gaafii kooti. Inni lammaffaa akka asaayimentiitti natti mul'atu dhaloota akkamitti hubachiisa jirra? Waanuma hojjetaa jirru kana, waanuma warraaqsaa jirru kana dhaloonni asii nu hordofaa jiru hubachaa jiru. Warraaqsa akkasii kana gochaa jirra. Xiqqoo na fulaata gaaffiin kan jedhu sanan qaba. Dhaloota irratti sirna miidiyaa hawaasaas ta'e wantoota amma biyyi kun barbaadu waan yeroon ammaa kana nu eeyyamsiisu kana yoo hittimne hubachiisne dhaloota sana ceesisuun isin danda'ama. Sirna waloo sanallee cimsuun waan nama rakkisu natti fakkaanne guddaa galatooma. Ilaalchi siyaasaa keenya al tokko tokko aadaa keenya keessaa waraabama jedhee yaadaan aadaa kana ogeessa soosiyoolojii waan taateef kan sirriitti na caalaa ibsuu dandeessa. Ilaalchi siyaasaa keenya aadaa akka hawaasaatti akka sabaatti qabnu keessaa yeroo inni itti waraabamu baay'eedha. Kanaaf rakkoomti ilaalcha siyaasaa nuti har'a akka biyyaatti irratti mari'achaa jirru irratti wal dhabaa jirru mataan isaayyuu tarii aadaa akka sabaatti saboonni garaagaraa biyya kana keessaa qaban keessaa waraabamne laata jedhee yaada. Waraabames jedheen amana. Fakkeenyaaf akkaatuma moggaasa maqaa keenyaallee kan saboota tokko tokko wajjin wal bira qabne yoo ilaalle amma danda'ame politically correct ta'uuf yaalaan dubbadha. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessaa yoo deemtan maqaan bitaa maqaan jedhu hin jiru miti? Bulchaa maqaa jedhu faatu jira. Iddoo tokko tokko immoo Gizaachoo kan jedhu jira, Dammallash kan jedhu jira. Sun waan uummanni sun aspire godhu, sabni sun aspire wanta godhu mul'isa jedheen yaada. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessaa aadaa gumaatu jira, gumaa baasuutu jira. Yoo namni tokko gosa isa tokko irraa ajjeesee deemanii gumaa baasu, iddoo tokko tokko immoo gadoo bahachuutu jira. So kuni ilaalcha siyaasaa nuti akkuma akka political elitiitti qaroowwan siyaasaatti qabnullee hin bocasi hin tolchasi jedheen amana. Egaa sanaa wajjin wal qabatee waa'ee hayyoota siyaasaa albaadheeyyii fi warra madaa darbe hooquu kan jette sanaa wajjinis walitti fiduun barbaade. Waan sun egaa aadaan suni aadaa siyaasaa keenyallee ilaalcha siyaasaa keenyallee dhiibeera, sheeppi godheera, boceera. Ammas waan akkaataa siyaasni Oromoo waggoota 40-50 as itti ture yoo ilaalle aadaa wayii tokko guddifanneerra jedhee yaada'ama. Aadaa mormii yookiis immoo aadaa madaa darbe hooquudhaan siyaasa tarkaanfachiisuu guddifanneerra jedheen yaada. Yookiis immoo wanti sun gara aadaatti guddachuutti adeemaa jira jedheen sodaadha. Sila baay'ee isaati kaasteetta. Har'atti hayyuu siyaasaa jedhamuudhaaf namni tokko yookiin hidhamuu qabaa yookiin jechoota ulfaatoo qaama mormuu irratti darbachuu maal qabaa. Sun anamma kan na yaaddessu har'as sooshaal miidiyaa irratti baay'een keenya walumaan waan argaa jirrudha waan ta'eef kan na yaaddessu Oromoon akka sabaatti kan inni ittiin walitti dhufu grievaansii qofaan ta'innaa laata. Aadaa ta'ee wanti kuni gara fuulduraatti waa'ee mul'ata egeree waa'ee viizhiniillee yaadu biyya keenyaafis saba keenyaafis viizhinii wayii irratti walitti dhufu dhiisnee grievaansii qofaan walitti dhufnee gaafa immoo iddoo tokko geenyu grievansiin it's a means ultimate end dha jedhee nama nooni iddoo tokko gaafa geenyu walakkaatti gargar facaanaa jedheen sodaadha. Anaaf grievansiidhaanii madaa darbe hooquudhaan namoota walitti fiduu dandeenya. Garuu immoo namoota wajjin tursiisuudhaaf immoo viizhinii wayii qabaachuu qabna. Waan waliin irratti hojjennu gara fuulduraatti achi geenya jennee waan hawwinu aspire waan goonu yoo qabaanne malee
waliin turuu hin dandeenyu jedhee nama kana jechuun akkas yeroo akkasii kana jennee fakkeenyaan caqasuu danda'u jiraachuu mala garuu baay'een keenya numa beekna jedhee manniisa. Walitti dhufuu dandeenya madaa walii hooquudhaan garuu immoo waliin turuu hin dandeenyu. Mul'ata egeree waan irratti waliin hojjennu hin qabnu taanaan jechuudha. Kanaaf wanti suni akka inni aadaa hin taaneef gara aadaatti guddatee egereema keenya illee gaaffii keessa akka hin galchineef sodaa keessa akka hin galchineef tokkoon keenya maal gochuu qabnaa akka qaamni mootummaas nu gidduu jiru jedheen yaada. Qaamni mootummaa immoo maal gumaachuu danda'a kan jedhus asumaan gaafachuun barbaada. Dhimma sooshaal miidiyaa irratti social media akkuma tu kaaste intrinsic value qabu. Waan wajjiniin intrinsic value isaa tokkittiin odeeffannoo itti kenname dabarsuudha. Waan haqa adda baastu wayii haqa barbaaddu wayii hin qabu fact check waan godhu hin qabu ofiisaati. Kanaaf waanuma nuti itti kennine dabarsa. Amma immoo wantootni baay'een odeeffannoo sobaatitti kenname odeeffannoo sobaa sanaan immoo burjaajiinis walitti bu'iinsis uumamaa babal'achaa jira. Wanta kana to'achuun kan inni danda'amu karaa tokkittiin yoo warri dhugaa dubbatan warra sana caalanidha. Baay'inaanis haa ta'u odeeffannoo ariitiidhaan kennaniinis haa ta'u warri dhugaa dubbatan warra soba dubbatan hin caalan taanaan warra soba dubbatan to'achuun hin danda'amu jechuudha. Dubbatiin jechuun hin dandeenyu. Social media immoo ciruma isaa balleessina jechuunis hin danda'amu. Yeroodhaan wal falmuu ta'an yeroodhaa wajjin qabsaa'uu ta'a. Yeroon wal lolee immoo namni injifatu waan jiru natti hin fakkaatu anaan. Kanaaf akka dhuunfaa keenyaattis ammas irra deebi'een jira qaamni mootummaas nu gidduu jira. Warra soba dubbatan kan overwhelm gochuudhaaf caaluudhaaf maal gochuutu nurra jira. Mootummaan immoo ofiisaatii incentive way waan si'eessituu way warra dhugaa dubbataniif yoo kan uumamu ta'ee akkasumas immoo yoo jajjabeeffaman namoonni dhugaa dubbatan lakkoofsaanis akka baay'atan yoo taasifaman tarii amma tokko odeeffannoo sobaa social media irratti tamsa'uu fi rakkoowwan sababa sanaan dhufan to'achuu dandeenya jedhee yaada. Egaani wal dhabdee siyaasa Itoophiyaa irratti qabxii ka'uudhaa qabu Dr. lafa kaa'eera. Dr. sirriitti lafa kaa'ee tokkoffaa wanti kun state and nation buildingiin keenyas rakkoo qabaachuurraas ni maddaa. Nation buildingiin keenya hin xumuramne eegan xumuramne yoo nation buildingii fixnamoo hamma immoo moodeela biraa multi nation buildingii itti deemnaa waan jedhu akka gaafiitti naafa qabamu. Nation buildingiin succeed hin goone hin xumuramnes. State buildingii ittuma deemaarraa garuu hamma moodeeliin nu fayyadamnu immoo multi nation state building ta'amoo nation buildingii dhuma ta'a waan jedhu kaasuu dhaafan akka gaafiitti naafa qabamu kuni wal dhabdeen keenya gaasiluma ka'eera naareeshiniin garaagarummaan naareeshinii jiru biyya keenya wal dhibdee itti oofaa buleera vicious cycle keessa akka nu turru nu godheera jechuudha. Akkuma sila ka'ee seenessa qeenxee jira seenessa waloo jira. Seenessi waloo isa sila doktar kaase isa kaleessa irrattoo waliin galluu maal goona in hojjetama seenessi isa kana dubbiin moodeelli jechuudha. Seenessi ni hojjetama. Akka pirezidantiin Ameerikaa jedhe fiicharii kee predict gochuudhaan cinqabini hojjedhu fiicharii keedha. Hin hojjetama jechuudha. Naareeshiniin egaa seenessi qeenxee lama tokko seenessa qeenxee tokkeeti. Waggaa 100 ol Itoophiyaa irratti yaalee fail godhenni. Qeenxee tokkee sun jechuudha. Baazeetu qeenxee tokkeen sun akka Faransaay akka Jarman succeed godhe maaltu nu dhibee rakkoo hin qabu ture. Haddan cinqabnu. Afaan tokkoon seenaa tokkoon aadaa tokkoon utuu ijaaranii fixanii saba 300 fa'ii nyaatee ijaare Faransaay. Hadda maaliif cinqabna maaliif mata duree kana kaafnatuu danda'anii parsantii 5 iyyuu in ijaarre ilaalcha sanaan. Hin dandeenye bakka baay'ee fagoodha walirraa jechuudha haalli dhugaa lafarra jiruuf yaaliin seenessichaa. Faallaa kana ammoo kan dhufe seenessa qeenxee adda ba'iinsaati. Jibbaa sanarraa kan ka'e adda ba'iinsa immoo qeenxeedhannis. Itoophiyumaan beeku maanni siinii jedhee ignoor godhee gateettii baase inni qeenxeen kunis jechuudha.
Inni sunis nu kuffisee, inni kunis kufaatiitti nu geessee hamma seenessa waloo hojjenna golden mean kan jedhan sana jechuudha. Naareeshinii seenessa waloo hojjennaa gara jedhutti deemaa jirra ni danda'amaa waan jedhus Dr. Sanni sila kaasedha jechuudha. Kanarratti immoo aadaan siyaasaa keenya baay'ee boodattafaadha. Amma akka obboleessi koo kaase sooshaaliis garaagarummaa aadaa siyaasaa jira. Ani Itoophiyaa kana bakka lamatti baasee yoo ilaalee aadaa siyaasa kaabaa fi aadaa siyaasa kibbaa jedhee yoo ilaale aadaa siyaasa kaabaa kana keessatti waan lafa jirudha wanti nu dubbannu faaktii waan ta'eef wal ajjeesanii abbaan ilmarraa lolaan humnaan aangoo harkaa fudhatamaa dhufe waggaa kumoota hedduudhaaf. Aadaan siyaasa kibbaa immoo uummata Oromoo bira yoo deemte, uummata Gediyoo bira yoo deemte, uummata Sidaamaa bira yoo deemte waan aadaa sirna gadaatiin wal fakkaatu wayii waan waggaa 8-8 ta'u waggaa adda addaatti aangoo harkaa fuudhu xiqqoo dimokiraatik beevarii kaalcharii kan qabu wayitu jira. Garaagarummaan aadaa siyaasaa kunis biyya tokko taate ijaaruudhaaf yeroo walitti dhufnu separeeshinii tokko wanti inni uume jira jechuudha. Inni kun aadaan siyaasaa keenya boodattafaa ta'uun namni wal ajjeesee aangoo harkaa fuudhuu bare, namni shiraa wal harkaa fuudhuu bare, waraqataan filannoodhaan korojoo keessa bu'ee wal harkaa fuudhee jedhamu itti bicatte jechuudha. Akkamitti wanti aangoo fakkaatu akkanatti wal harkaa fuudhamee itti jabaachuu danda'a. Kunis garuu kan keenyas gaafii keessa jira. Waggaa 8-8 aangoo dimokiraasii walii kennin haadha maaliif bosona keessa wal naanneessaa irraa eega aadaa hawaasa keenyaa ta'e. Wanti jedhus immoo hin dubbanna malee hin jiraata hararree waan jedhus ilaaluun keenya kan keenyas gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan kun wal dhibdee kana babal'isaa deemee jira jechuudha. Kan hayyoota siyaasaa gidduusi waltajjii sana irratti akka carraa ta'ee hayyoota siyaasaa naannoo kaabaa fi kan Oromiyaa kana Adaamaatti asitti bakka adda addaatti waltajjiin tokko qindaa'ee gaggeeffamaa ture. Anis irratti argamuudha yaaleera. Waltajjii lama amman achi dhaqee of jibbe jechuudha. Inde illiitii akka kana siyaasa walirraa fagoo gaggeessutu jiraadha biyya kana keessa jedhee. Guyyaa 2-3 booda garuu jira dhugaan isa kana. Jira gaa illiitii akkana walirraa fagaatee jira. Hamari'annu malee waan jedhuttan deemee jechuudha. Garuu immoo deemsa keessa naa mari'atamaa dhaqu inni tokko caammaa obboleessa kaanii keessa dhaabbatee naa dhaga'uu jalqabu waltajjii sadaffaa irratti amala walii galuu wayii fideera jechuudha. Mariin soolishinii akka ta'e gaafasiin argee jechuudhaan. Sooshaal miidiyaan egaa nu fayyadas nu miidhas. Akkuma silaa waltajjii irraa ka'ee ofii waan fayyaduuf waan miidhu miti waan nu irratti feenu sana malee nu jechuudha. Inni rakkoo qabu. Yoo gaarii hojjenne kan gaarii qabnu. Yeroo baay'ee garuu misunderstandingii tokko jira. Sooshaal miidiyaa irratti jibba yoo haasofte malee waan nama walitti buusu yoo haasofte malee fooloorii maalis hin argattu jedheetu amana namni Itoophiyaan irra caalasaa. Hiriyaan koo tokko saampilii dheengadda hojjete na dhageessaa ture jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti namoota tokkoffaa hamma kurnaffaatti jedhan dheengadda ilaalaan tureen. Instaagiraamiidhaanis, feesbuukiidhaanis, tiiktookiidhaan waan adda addaatiin namoota waan gaarii tajaajila lammummaa namooma tolu ooltummaa hojjetantu fooloorii guddaa qaba waan nama dhibu. Akka nu yaanne sanaa miti namoota waan gadhee hojjetanu nama jibbaa dubbatanu fooloorii hanga tokko argachuu danda'u jarri. Garuu ammas top 5 keessa kan jiru namoota waan gaarii hojjetanu ispeeshaalii tola ooltummaa nama hojjetanu nama waan nama deeggaru hojjetanu nama jaalala irratti hojjetantiyyuu fooloorii guddaa qaba waan ta'eef misunderstandingiin sunis hin fooyya'aa jedhanii yaa sooshaal miidiyaan egaa misinformeeshiniidhaanis disinformeeshiniidhaanis maalinformeeshiniidhaanis feek niwudhaanis diip feek niwusiidhaanis biyya jeeqaa jira. Nama raashinaal ta'e sababaawaa ta'e eessatti akkamitti eenyuun jedhu miidiyaa litireesii uumnee yoo jenne daataa sana dandoo goggoree haa ta'u malee dhiibbaa sooshaal miidiyaan USA'tti qabuu fi biyya keenyatti qabu kompaaraatiiv qo'annoo tokko hojjetee tokko achitti sooshaal miidiyaa namni amanu parsantii 5-7 wayiiti keenya 95 baay'ee olirraa fagoodha jechuudha. Kanaaf nama raashinaal yoo uumne ministiriimitti amana namni irra caalaan naannoo sanatti yoo akkas uumaa deemne gaarii ta'a waan jedhuu fi niw noormaalii fudhachuu danni kaan immoo niw noormaal. Niw noormaaliin egaa Itoophiyaan
biyya guddoodha. Biyya ummata miiliyoona 135 seera tokko waliin jiraatu, karansii tokko waliin buru, militarii tokko waliin ijaarratu biyya guddaadha jechuudha. Guddummaa kana dimokiraatessinee yoo itti fayyadamne gaariidha. Al tokko humnaanis walitti ijaaramuun keenya Oromoon miidhe wanti jedhu jira, nan fudhaa, miidhameera sabni keenya, afaan isaa, identitii isaa dhiibameera. Garuu immoo sila akka kurdi taana koloniidha. Gariin Biriiteeniin jala, gariin Somaaliyaa jala, gariin Itaalii jala, gariin naannuma kana biyyoota jiran Faransaayiin jala qoqoodamne akka kurdi taana. Kurdi jechuun uummata guddaadha. Biyya afur jala ta'ee tokkummaa dhabee taa'adha. Kanaaf dhiibbaadhuma isaatii wajjin Oromoo guddaa kana hadha kana mootummaa naannoo Oromiyaa jennee ijaarranne kana carraanuu kenneera jechuudha. Walumattuu humnaan dhufuun suni amma dimokiraatessuun hin barbaachisaa. Yeroo dimokiraatessinu sabaaf sablammii 8 akka waan dheengadda Ihaadig dhufee bukeessee hojjeteetti yaada nam tokko. Siiluma waggaa 1,000 oliif jiru sabaaf sablammiin 8 Itoophiyaa keessa. Dheengaddan hojjetamne beekamtii heera argate malee 83. Siiluma jiru jechuudha. Niw noormaalii kana fudhachuudha. Dhoksuu hin dandeessu isa kana. Kanaaf yoo akkasitti deemnee inclusive national dialogue yoo goon inclusive national dialogue isa sila Dr. kaase jechuudha. Rakkoo keenya hundan fixaa miti. Piilaarii wantoota biyyoolessaa irratti mari'annee kallattii waloo kaawwannaadha naashinaal diyaaloogii irratti malee rakkoo Itoophiyaa parsantii 100 hin fidnaa miti siluma konseptiinsa. Wantoota biyyoolessaa piilaar ta'an irratti kallattii kaa'annaadha. Isa kanaafoo garaagarummaan sada booda jiramu hin jira inni immoo filannoodhaaf dhiifamaa jechuudha waan uummatatti dhiyaatee uummanni ittiin filatu ta'an ni kan garaagarummaan ni kana boodaaf piilaarii eewoolii galle jechuudha. Kanaaf inclusive national dialogue transitional justice hojiirra oolchine marii immoo isaan ala dialogiin ala yookaan inclusive national dialogue commissioniin ala mariidhuma hawaasaa yeroo hunda akka public diplomacy wayii formaatiin tokko jiraatee hawaanni yoo holubataa dhaqe hawaasa gidduu garaagarummaan bal'aan hin jiru. Uummatuma qotee jiraatu, uummatuma hunnee jiraatu waan akkanaa ti naareeshinii kana irratti yoo tokkummaa humnee garaagarummaa kana dhiphisaa gara dimokiraasummaatti deemuu hin dandeenya waan jedhu kaasuu dhumaafan. Yaada biyya ceesisuu danda'u akkasittan argee fudhe innaa galatoomin jedha. Kana irratti xiyyeeffadhee sananni yaadolii tokko kaasuu barbaada. Waa'ee seenaa Itoophiyaa jaarraa 15 irraa jalqabee amma jaarraa 16 biyyi alaa Itoophiyaadhaaf karaa maaliitiin dhiyaachaa jira akkamitti wanno jedhee ugaa laallu waan baay'ee ilaaluu ni dandeenya. Booda irratti waa'ee Itoophiyaa maalii jedhamu kanas ittan deebi'a. Itoophiyaa dur bara jaarraa 15-26 irratti akka fakkeenyatti fudhadha. Nigisti Elsaabeet jedhamtu dur Portugiis wajjiniin waliigaltee karaa Eertiraatiin, karaa daldalaatiin, karaa ikoonomiitiin, karaa raayyaatiin akkamitti walitti dhufeenya akka qabu. Barreessan isaanii tokko barreessi tokko jira Firansoo Algiraazii jedhamu tokko bara jaarraa 16 irratti barreesses isarratti xiyyeeffatanii Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufiinsa godhanii jiruyyuu. Booda irratti immoo yeroo Atsee Sunsinoossan wanna baay'ee jira Itoophiyaa wajjiniin karaa amantaatiin karaa adda addaatiin wal gargaaruuf waliin wanno jedhanii tireed wanno reersii irratti akkamitti waliin hojjechuu daldala irratti waliin hojjechuu akka barbaadan hojiilee hojjetaman jiran yeroo waggaa sanii jalqabee amma ammaatitti seenaan baay'een adeemsi baay'een deemamee jira. Booda irratti immoo edduurratti Itoophiyaan maal fakkaatti an jedhu waggaa laallu gara seentiraal wanno turoon dhufin Atsee Minilik dura ዘመነ መሳፍንት yeroo jedhu san irraa wal qabatee adeemsi baay'een deemamaa dhufee jira. Suni seenaa keessatti lafa qabee jiru akka ta'e ni beekama. Innaa erga Itoophiyaan ijaaramte booda
akka Dr. Birhaanuun kaasetti Itoophiyaan eenyu? Itoophiyaa jechuun eenyu? Saba tokko moo? Hawaasa tokko moo? Yookiin immoo saba nama dhuunfaadha moo? An jedhu kana yaa'u deebii sirriitti nuuf kenniteertaa galatoomne. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootaa saba 80 an qabudha. Itoophiyaa jechuun aan hundumaa hammattee federal steetii ijaaruu kan dandeessudha. An jedhu kanarratti yaa'u waan guddaa jecha guddaa nuuf qabsiisteerta. Ka biyyi tokko saba baay'ee oggaa qabu maaltu muddataa? Maaltu rakkoo maaltu jira? Rakkoolee sanis immoo sirriitti nuuf ibsiteer jirta. Waa'ee qenxee afaan tokko, yaada tokko, manaamina tokko, biyya tokko, aadaa tokko yaada jedhu kanarratti xiyyeeffatee bara kamii jalqabee ilaalchi kun akkamitti itti fufaa dhufee booddee irratti immoo warri mirga isaanii akka sabaatitti nuyi saba aadaan keenya akka sabaatitti aadaan keenya beekamuu qabaa nus beekamuu qabna an jedhu immoo booddee irratti yaa'u dagaawwan jajjabaatee dhufee yaa'u sirna dimokiraasii amma jiru kana dagaagsuu ijaaruu jalqabnee jirra. Haa ta'u malee waa tokkoon gaaffii akka gaaffiittis immoo yaada biraatis dhiyeesseetinii gudufuu barbaada. Akka biyya alaatitti mee waa tokkoon odoon kaase waa'ee Beljeem an jedhamtu qooqa lamatu jira Beljeem keessatti. Beljeem irratti qooqni lamaan suni saba lamatu jira. Sabni lamaan sun isaan hedduu political tension guddaa uumamee biyyittiin diggamuudha geessee ikoonomiin isaanii cabuudha erga ga'e booddee irratti hayyoonni isaanii waliin mari'atanii biyyittii tana federaalizimiidhaan tokko goonee awwalootiin walummaadhaan an garaagarummaadhaan qabnee waltumsinee biyya tanaa ni ceesina jedhamee to'ii hayyoonni isaanii erga qoratanii booddee irratti gara federaal steetii dhuftee fakkeenya akka addunyaatitti nuyis yeroo baay'ee federaalizimii waggaa kaasnu Beljeemii kaasna. Innaa Dr. Birhaanuunis kanarratti akkaataa kanaan Itoophiyaa tana akkasitti ijaaruu ni danda'ama. Waloodhaan garaagarummaadhaan immoo akka biyyaatitti fakkeenyaaf dinagdeen naannoo tokko afaan tokko even kalchariin saba tokko an Itoophiyaati. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaas bifa kanaan marsaadhaan mata duree adda addaa irratti namoonni jiran bakka adda addaati dhufanii yaada isaanii akka qoodaniif qopheessuu keessaniif galatoomaa jechaa gara yaada kootitti dhufuudhaaf dura gaaffii tokko isin gaafadheetan yaada kootti dhufa. Akka biyyaatti yeroo amma irra jirru kana keessa teenyee namni yookaaniif hayyuudha beektota kan jennu diiguu irratti yookaaniif immoo biyyi kun akka ijaaramtuuf akka wal qabattuuf osoo hin taane akka diigamtuuf irrattiyyuu ol gurmeessee yeroo itti hojjechaa jirutti nuti akka naannoottis ta'e akka biyyaatti sanyiidhumaa gumii balal kana dhaabbatni jabaan wayii akka naannoottis ta'e akka biyyaatti hayyoota hirmaachise qaamota adda addaa hirmaachisee jabaataa ta'e walitti fufaa ta'e ijaaramumaaf dadhabee kan jedhu akka gaaffiitti keessa koo jira. Itti aansuudhaan gara yaada kootiitti gaafannuuf aadaan marii dhugaadha kanaan dura hin turre. Keessumaa marii guyyaa irraa kana dhibdeewwan siyaasaa Itoophiyaa kaleessaa agarraatti jedhu kun mariidhuma ta'ee mariidhaaf dhiyaachuu dhabuunsaa akka rakkootti ilaala jechuudha. Rakkoon keenya kana jedhaniidhuma mata dureetti godhanii nama affeeranii akkasitiin mari'achuu irratti aadaan nuti qabnu turre laafaa ta'uunsaa rakkoodha jechuun barbaada.
Itti aansuudhaan waa'ee biyyaa gaafa kaasnu sabni Itoophiyaa keessa jiru sabaaf sablammiin beekamtii argatee galmaa'ee jiru gara 80 jennu kun akkaataa inni itti dhagaa guddatee gargar jechuudha. An akka inni itti dhagaa guddadhe sabni biraan akka inni itti dhagaa guddatee adda addummaa qaba. Kana tokko gochuu keessatti mootummaan gahee mataasaa qaba ture. Kan biyya gaggeessu mootummaadha waan ta'eedhaaf tokko gochuu gaafa hin jedhu namni hubannoo tokkollee akka inni irratti qabaatu taasisuu irratti akka amma barachaa turre kana irratti Itoophiyaa biyya jennee nuti moggaafanne kuni kanaa jedhanii dhugaa jiru itti himuu irratti mootummoonni darbanii hanqina mataa isaanii hin qabaatu. Kana sababiin jedhuuf mootummaan aangoo qabatee hanga aangoo isaa sana xumurutti akkaataa inni itti barsiisaa ture qaawwaa uumaa ture malee duuchuu irratti xiyyeeffatee hin turre. Sababiin isaa kan inni irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture aangoo giddugaleessa godhatee ta'uu danda'a. Kun immoo waldhabdee biyya keenyaa jennu seenaan isa ta'u madaa seenaa kan amma jennuun isa ta'u babal'isuu irratti gahee guddaa baachaa tureera. Aga yeroo dhiyootti kun. Sababiin akkas jedhuuf sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru akka amma jiraachaa jiru kanatti saba olii wajjin jiraatu ni ta'a jedhamee yeroo itti yaadamaa hin turreetu ture. Akka abiddaa fi cidii gaafa jennu wal bira kaa'uun waan hin danda'amne. Sabni tokkoof sabni biraanis akkasittiin ilaalamaa ture. Kana hambisuudhaaf jijjiirama asitti mootummaan hojii guddaadha kan inni jalqabe. Hojiin jalqabame kun keessaa tokko kunoo kan nuti amma haasa'aa jirru kana. Bifa ammaa kanaan Itoophiyaamti kun seenaansaa akkas ture jedhamee haasa'amuun kan inni eegale amma jechuudha. Sun dhibuunsaa qawaa guddaa uumeera. Itti aansuudhaan gama hayyotaa yookaaniif immoo yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan ol qabsiisee taa'aa jiru wajjin ol qabsiisee yoon kaasee giddugaleessi isaan godhatanii miidiyaan isa ta'u wantoota adda addaadhaan ergaa isaan dabarsan biyya moo aangoodhaa jedhamee adda bahee yoo ilaalame gaariidha jechaadha. Sababiin akkas jedhuuf namni giddugaleessa godhatee kan inni qabsaa'uuf aangoodha taanaan waa'ee biyyaan dagata. Gaafa biyya nuti jenne kun jiraatu immoo aangoon jiraachuu danda'a. Aangoon argadha taanaan waan hin barbaadeen iyyuu godha jedhee namni tokko irratti fuuleffatee hojjeta taanaan biyya nuti jennu. Itoophiyaan kana keessatti an keenya godhanneetu moo keessatti of ilaallaa kan jedhu kun gaaffiidhuma qilleensa keessa jiru gaaffiidhuma uummata keessa jirudha. Oromoon Itoophiyaan kan kooti jedheeraayi. Amma biiroo pirezidaantii Oromiyaa keessa teenyeetu gumii balal jalatti mari'achaa jirra waa'ee Oromooti kan kaasu. Oromoon umti kun Itoophiyaa kana akkamitti ilaala? Dhibdeedhuma siyaasaa amma jiru kanayyuu akkamitti ilaala? Oromoon umti kun ijaarsa biyya kanaa keessatti of ilaalaayi. Gaheen Oromoo Itoophiyaa ijaaruu keessatti maali? Itoophiyaadhuma jedhee fudhachuuf dhiisuu irratti kan jedhu irratti maree guddaatu barbaachisa. Siyaasi Itoophiyaa Oromoo ala akkamitti ilaalama? Siyaasi Itoophiyaa Oromoo ala. Oromoon ala taa'ee qofa miti, ala of godhee qofa miti. Oromoon kan keessa hin jirre keessatti akkamitti ilaalama? Waa lamatu achi keessa jira. Siyaasi Itoophiyaa Oromoo ala. Oromoon alatti of baasee fi achi taa'ee Oromoon umti immoo siyaasa Itoophiyaa keessatti akkamitti of ilaala? Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa Oromoo wajjin wal qabata. Amma siyaasi jiru kun koloniyaal tees ignoor godheera. Yoo godheera ta'e maal immoo qopheesseera? Oromoon immoo leevilii sunitti dhufeera. Waa'een self determination ammayyuu hin ka'u. Kanaaf Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessatti of baasee of ilaalatee biyyi kun yoomiyyuu hin sirrattu. Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessatti of ilaala yoo ta'e immoo akkamiinan siyaasa Itoophiyaa fuudhee fuulduratti deema jedhee itti qophaa'aa deema. So rakkoonsaa achi jira.
EPRDF fake federalismii exercise gochaa ture jennee yoo dubbanne isa booddee immoo bara 2010 yookaan 2018 asitti immoo sabaaf sablammoonni mirga argatanii naannoo ta'anii jiru. Practically wanti itti deemamaa jiru akka mul'isu natti dhaga'ama. Isa bira immoo darbuudhaan paartiin kanaan dura ture EPRDF coalitionii ture. Coalitioniin suni faawundaroota arfaniin warra kaaniin immoo aggaar jedhaayyu amma sense of biyyummaa akka qabaannu godheera dheeta naman. Achi keessatti waa'een biyyummaa gaaf ka'u waa'een sabummaas kabajamee frameworkii Itoophiyaa yookaan immoo hammattuu Itoophiyaa jedhu keessatti akka of laalu godhameera. Garuu wanta ammayoonaa hin hubatamne practically maaliif gaaffiin siyaasaa kan ka'u gaaf jennu economy irratti diinagdee irratti ka'aa jira. Diinagdeen sun immoo statein apparatusii lama qabdi. Ideological state apparatusii fi repressive state apparatusii qabdi. Through repression coerce gochuudhaan wantoonni exploit godhamaa turaniiru kanaan dura. Inni amma irra darbe level of ideological state apparatus irratti wanta mormaa jiru natti fakkaata. That is fine. Amma ida'amuu keessattis yoo ilaalle gara yaadaan ol mormuu yaada mo'ataadhaan as ba'u kan jedhu dhufaa jira. Garuu agam deemnee amma sarkiloota xixiqqoo keessatti immoo sadarkaa biyyaatti wanta kana finnaadha. So the solution is organic intellectuals. Anthony Gramsci maal jedha? False consciousness. Yaada jedhamuu qaba. Sana keessatti proletariat warri dhamaniin warri diinagdeedhaan acuucamanii warri oppressed ta'aniin warra kapitaalistiidhaaf mormu baay'inaan. You know, isaan akka mindaan kaffalamuuf yookaan immoo achirra wanta bicuu kennamuu sanaaf status quo sana eeganii akka deemamuuf waan jedhu. Garuu consciousness isaan yookaan hubannoo isaan qaban false jechaadha. Similarly, ethnically motivated yookaan immoo sabboonummaa quote goone finxaalessatti bahirraa warri motivated ta'anii yaadonni kaan kun immoo for me false consciousness sana qabu jechaadha. They have to be liberated. Kun bilisa bahuu qabu namoonni kana ilaalcha kanaa qaban. So that happens to be true or tangible through practice and exercise. Post-truth worded keessa jirra. I'm going to talk about that narration. Amma waa'ee seenessaa dubbachuun keenya is very fundamental. Seenessa akkamii ijaaraa jirra? Inni sun yoo suppressed ta'aa deeme overwhelming majoritiin immoo waa'ee biyyaa kaasee achi keessatti of ilaalaa deeme siyaasa waloo yookaan seenessa waloo ijaaraa deemna ta'e we gonna be consensus irratti waan jechuu hin dandeenya jechaadha. Waliigaltee irra ga'uu hin dandeenya jechaadha. Otherwise gaafa waa'ee biyyaa yaadaa fi waa'ee naannoo yookaan waa'ee saba tokko yaadaa deemna ta'u ammas ol dhiita deematoo nuti hin beekin. So organic intellectuals amma argachaa jirra jechaadha. Iddoo adda addaatti kan ilaallu sabuma dhiibame sana keessaa ba'anii yaada mo'achuu danda'u, yaada waliigaltee fiduu danda'u namoonni maddisiisan dhufaa jiru jechaadha. For me sana kan agarsiisu hundeeffama marii biyyoolessaa sanadha. Mariin biyyoolessaa suni waan hundumaa hin hiiku garuu mariin biyyoolessaa achi taa'ee jira, iddoo adda addaattis taa'aa jira. Amma miidiyaa fayyadamnee zaata ideological state apparatusii keessaa miidiyaan tokkodha. Miidiyaawwan jiranii amma uummata bira ga'aa jiru. Faayidaa mariin biyyaalessaa qabu. Seenessa waloon sun immoo maal jechaadha kan jedhu amma uummata biraan ga'anii uummata sochoosaa jiru. Achi jalqabuu qaba. Kan jedhuun qaba. Meerree dhibdeewwan siyaasaa Oromoo kaleessaa hanga har'aatti ka jedhu keessatti illee of ilaallaa laata yaada jedhus hin qabnaa jechuudha. Naareeshinii sila madaa hooqqannu sanarratti kan madaa qabu jira, kan madaa isaa hooqqatu jira, kan madaa isaa hooqummoo hin jira. Kanaafi dhibdeewwan suni rakkoodha. Rakkoo sanaaf immoo fala barbaaduun qoricha barbaaduun illee in between yaadota wal dhibdee ta'an sana gidduutti immoo yaanni walitti araarsuu danda'u maalii jedhanii furmaata dhiyeessuun illee baay'ee barbaachisaadha.
Kanaaf kallattii sanaan kan Itoophiyaa illee achi keessatti of argina waan ta'eef nuti illeeyyu furmaatni Oromoo bira jiru rakkoon Itoophiyaa Oromoon baay'inaan Itoophiyaa kana keessatti guddaa waan ta'eef rakkoon Oromoo biratti yeroo furamu rakkoon Itoophiyaas hin furamaa yaada jedhuun qaba. Kanaaf immoo dhibdeen nu gidduu jiru madaa hooquu irratti eessa jirra sila kolonial teessisi akka carraa ta'ee akka namoota siyaasa Oromoo keessatti buleeyyii ta'an faana carraa argadhee haasa'uu carraa qaban ture. Ammallee Oromoon kolonial teessisii sana keessa jira, madaa maddoo kaleessa jiru hoqqachaa jira. Madaan sun hin fayyuu, madaan sun hin qooruu, madaa yaada jedhu irratti kanaaf isuma daddaballee keenya beekaan Oromoo keenya illee isuma daddabalee kaasa taanaani achuma jirraa jechuudha. Na jijjiiramni hin jiru hoo isarraa. Daayinaamiksiin addunyaa amma irra jirtu, siyaasni amma qabatamaan amma irra jirru. Isa sanarraa madaan sun xinnoollee garaagarummaa hin qabu isa jedhu irratti seenaa keenya seenessa keenya akkamitti konistiraaktii gochuu qabna. Iyya kaleessa viktimuudii istaabilishii goone ittiin qabsoo Oromoo iddoo kana gahee jira jechuudha. Iddoo gahu gahee jira jechuudha. Haa ta'u garuu viktimuudii kana ammallee isumarratti beezikii goonee isumarratti yeroo hunda naannooma sana vicious circle irratti hojjennamoo transform gochuu qabna yaadni jedhamullee yaada mana kana ka'uu qabudha. I think wal mari'annee wal geenyee mari'achuun keenya seenaa Oromoon keessa duratti seenaa falsehood irratti ijaaramee babarraahee amma immoo social miidiyaatiin more ummata bira akka ga'u godhamaa jiru kana akkamitti isa duratti deconstruct gochaa jiru Oromoo moo keessatti construct goonee seenaa Oromoo gaheen Oromoon qabu construct gochaa miidiyaa kan akkamitti faayitii gochaa deemna yaanni inni jedhu I think barbaachisaadha irrattis hojjetamuu hin qaba. Kabiraa social miidiyaa faana wal qabatee informationiin social miidiyaan nuu kennu namni keenya baay'een isaa akkuma jirutti fudhata. Inni kaan synthesize godhee analyze godhee fudhata. Inni kaan akkuma jirutti liqimsa. Isa akka jirutti liqimsu kana akkamitti ragaadhaan truuthiin deeggarree gargaarra inni jedhu kuni I think wanta sirriitti hojjetamuu qabu. Mootummaan illee gahee isaa mataa monopoly of power hin qaba, miidiyaa controlii gochuu hin danda'a. Kanaaf responsible social media ijaaruu keessatti gaheen mootummaa maali kan jedhu I think mootummaan deebi'ee of gaafachuun qaba jedhee yaada. Kanaaf responsible social media ijaaruu keessatti amala namaa kan sirreessu kan leenjisu mootummaadha. Seera baasuudhaan, dambii baasuudhaan. Kanaaf gama sanaan illee dhuguma dhugaan sun akka bulee turee rakkoo hin taane reguleetii gochuu irratti gahee mootummaallee ammallee baay'ee hin hafa jedhee yaada galatuma. Seenaa biyya kanaa keessatti Eertiraan akkamitti Itoophiyaa irraa cittee baate Eertiraan Itoophiyaa irraa cittee bahuu ishiitiin immoo Itoophiyaatu miidhame immoo Eertiraatu miidhame jennee immoo ilaallu gaaffii ulaa galaanaa maal jennee irraa biyyoota garaagaraa balbala dhaabbannee gaaffii adda addaa akka biyyaatti dhiyaachaa jiru kun sirna federalizimii United Nationiin Itoophiyaa fi Eertiraa decolonizationii booda walitti hidhee garuu immoo mooticha Haile Sillaaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan lama barbaachisu jedhee kallattii garaagaraatiin achuma keessatti paartii garaagaraa konspaayer gochuudhaan diigame itti aansee maaltu dhufeessa jedhu ilaaluu barbaachisa jechuudha. Yoo faayidaa federalizimii kaafne geopolitical advantage maalii qaba, economic advantage maalii qaba isa jedhu gamanumaan ilaaluun barbaachisa. Yoo sirna federalizimii kun itti fufee biyyi kun hin diigamti moo garaagarummaatu baay'ata moo yookaan tokko taatee biyya guddoo gaanfa Afrikaa kanaa taatee biyya uummata amma kanaa qabu miliyoona amma kanaa qabu taatee Afrikaa keessatti addunyaatti beekamti inni jedhu itti yaaduun barbaachisaa ta'a. Seenaa dhiyoo kanii Itiyoo Eertiraan federeeshiniin akkasatti diigame miidhaan sammuu dhufee Itoophiyaa akka gaagee hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis federalizimiin akkamitti dhufuu danda'a. Wantoonni fooyya'insa barbaadan yoo jiraatan akkasatti fooyya'uu danda'u. Iddoo tokko dhaabbachuu hin danda'u. Addunyaa yeroo yerootti jijjiiramaa deema. Biyyi keenya saaluma kanaan jijjiiramaa waan deemtuuf inni kun akka qabxii tokkotti ilaalamuun barbaachisaa ta'a. Asirratti gaaffiinanii
isin warra waltajjiiraaf kaasuu barbaadu ulaagaawwan milkaa'ina federaalizimii murteessan keessaa 9 namni hayyuun federalizimii Daani'el Alaazaar jedhamu tokko yeroo barreessu tokko fedhiidhaan walitti dhufanii biyya ijaaruu yookaan the will to federate jedheetu kaa'a. Yoo sabaaf sablammoota jiran kana keessaa ani federalizimii kanatti hin amanuu kan jedhu yoo jiraate akkam goone amansiisna inni jedhu akkamitti yaaddu isa jedhu irratti yaada keessan barbaadeen. Dhibdeewwan siyaasa Itoophiyaa kun egaa baay'ee bifa baay'eedhaan dhiyaatanii gamaa gamas dhaabbatanii maddiitti bahanii waa walitti darbachuu akka ta'e irratti walii galee na fakkaata. Soosiyoolojii keessatti namichi Max Weber jedhamu tokko waan ideal type jedhu wayii qaba. Wal dhibdee siyaasa Itoophiyaa kana soggaa sirriitti keessa gadi galtanii ilaaltanii waan real ta'ee miti waan ideal type ta'edha. Maddiin gamaa sunis maddiin gamanaa sunis realitii miti. Realitiin jidduu kana jiraadha. My assessment is jidduu kana jira wanni jiru. Garasitti walitti deemuutu waan nuyi barbaannu waan namni baay'een barbaadu kana uumadha. Amma nama kana akkamitti garasitti finnaa mala akkamitti fayyadamnaa waan jedhu sanirra du'eel goona. It's more of strategic thing. San hunda fiduudha wanni nu barbaachisu maa inni tokkoffaa political dividing jiraachuusaa namni gamaa gamana dhaabbatee walitti gaarreeffachuu walitti sirbuu walitti fokkaruu shiigadaayin duratti kaasne sun san ibsa keenyas gombisiin sanuma ibsa. Isarratti yoo walii galle responsible political elite biyya kana keessatti uumnee strateejii gamaa gamana dhaabbachuu san bridge godhu akkamitti uumnadha. Namni baay'een keessan yaada kaastan keessatti waan political culture dha wal qabatu kaastan fundamental thing. So political culture yookiin aadaa siyaasa biyya kanaa jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma Joon kaasaa turte obboleessa ajjeesee aangoo irraa fudhachuu waan akkasii keessa turre beeki poolitikaan biyya kanaa aadaan isaa baay'ee badaadha. Bakki har'a irra jirru bakka irra turre irraa baay'ee fooyya'ee jira. Bakki kaleessa turre waan badaa waan tureef jechuudha. Kanaafuu kana jijjiiruu keessatti ga'een hayyootaa ga'een waan beekumsaan godhamu irratti godhuu qabnu baay'ee akka ta'e nutti argisiisa. Kana ala wanni tokko ka Dr. Tasfaayin kaaste waan sabiyyaadha fi sabboonummaadha wal qabatu kuni I think at global level perceptioniin achirra jiru confusionii wayii qaba. Sabiyyaan kun actually in principle yaada sabboontotaati. Sabboontonni nationalistis yaanni bu'uurri isaan irraa ka'an maalinni dhalli namaa kun uumamaan kan qoqqoodameedha jedhanii amanu. Kan qoode gaara ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, akka walitti hin dhufne waan godhu waan jiruufi afaan aadaan gargar ta'ee fedhii adda addaa develop godhanii. So jiruu gaarii harmoniidhaan jiraachuudha ammoo warri qoqqoodame kun hundi isaaniitu hiree mataa isaanii ofiin murteeffachuu danda'uu qabanii jedhee amana sabboonummaan. So nation state sabni tokko sirna mootummaa mataa isaa haa qabaatu ka jedhu sabboontota jechuudha. Booda garuu warri biraa fudhatanii ittiin sabboontotatti lola kaasan. Ammallee amma warri liberaalistii jedhan kuni this is a nation state ofiin jedhan amma America call itself a nation state. Ajaa'iba akkatti Amerikaan ofiin nation state jettu. So waan suni tokkoffaa waan uumama dhala namaatiin walitti hidhatu kana acknowledge godhuun barbaachisaadha. Oggaa 100 lolteen hin mootu by the way. Amma fakkeenya biyya kana keessatti oggaa 100 garaagartummaan hin jiru jennee lolleerra. Immoo hin dandeenye because dhala namaatiin waan walitti hidhatu waan qabuuf jechuudha. San ala I think obboleessi kiyya hiikuma biyyaatu akkamitti ilaalla waan jedhu that is very fundamental. Ani akka nam tokkotti wanni ani jiruu kiyya keessatti baradhe keessa tokko isa. Biyya jechuun it is very very fundamental pillar of our identity. Dr. Tafariin gaafii isaa walitti hidhatuu fakkaatu wayii kaasee ture. Oromumti kunuu Itoophiyaa tana biyya kiyya jedhee fudhatee hiika jedhu.
Gaafii kana nama baay'eetu kaasa. Oromoo kamiidhaa gaafii ka dura Oromoon kun. Because waan inni walitti bu'iinsa eenyummaa keessatti kaasisanii walitti fidaa laala. Oromoon maali? Sablammummaadha. Miti? Oromummaan it is nationality. Walitti hidhata nuyi saba Oromoo wajjin qabnu waan ibsu. So Oromoo ta'ee lammummaadhaan Keeniyaa ta'ee jira. Kan Kanaadaa ta'eera, Ameerikaa ta'ee jira. So Oromoon duraanuu Itoophiyaa takkaa ta'ee hin beekne jira. Kan dhiisee deeme jira, hanafe jira. So Oromoon kun Itoophiyaa fudhatee yeroo jennu Oromoo kamaas ajirraadha. Gaafiin inni dura. Ka Keeniyaa, kan Kanaadaa dhaqe, kan Awustiraaliyaa dhaqe millions lakkaa'amu kun dhiisee deeme. Kanaafuu fudhannee jechuudha. Oromoon immoo herreeguun nagin asitti hafe jira. Lammummaa biraan qabu. Hoggaa gaafatanuma Itoophiyaa fudhata. Sun immoo jaalates, consent godhes lammii Itoophiyaati jechuudha. The majority of Oromo live in Ethiopia. Passport Itoophiyaa qaba. So kanaan immoo wal qabatee wanni joon kaase tokko jira. Wanni amma ijaarru maali? Isteeta kana ijaaraa irramoo? Neeshinii ijaaraa irramoo? Nation state ijaaraa irramoo? Multinational state ijaaraa irramoo? This appears to be very confusing, miti? But to be honest with you, this is very clear. Fakkeenyaaf namoonni disciplinian irraa dhuftan yoo jiraatan. Amma Itoophiyaa keessatti layer of identity tu jira. Political identity ka ta'an. Nationalitiin political identity dha. At state level identity siyaasaa ta'eera. At regional level jechuudha. Citizenship is political identity dha. At federal level isaan of ibsina. So Itoophiyaa keessatti nation state isin ijaarra. Eenyu nation state for example Oromia is a nation state. Multinational state isinuma ijaarra. Eenyu Itoophiyaadha. Nation isin ijaarra. Nation in actually duraanuu nation waan ta'eef harmony waan qabuuf psychological makeup isaa tokko waan ta'eef biyya nation state ta'e keessatti nation building hin barbaachisu jedhama baay'ee. But that is not true. Because nation building is, you know, it's a business in progress. Yeroodha yerootti waan fooyya'aa deemu waan ta'eef. Amma haala Oromiyaa keessa jiruun neeshinuma Oromiyaa kanaa ijaaruun akkam barbaachisaadha. Garaagartummaan garee siyaasaa Oromoo gidduu jiru garaagartummaa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaa jiru gadi miti. Kanaafuu nation state'inis nation building'inis sadarkaa Oromiyaatti hin barbaachisaa jechuudha. That is our assignment akka Oromootti. Sadarkaa biyyaatti ta'u multinational state ijaaruu qabnu. A state that respects the right of all nations and nationalities in this country. Multinational states biyya walitti dhufeenya sabaaf sablammoota biyya kanaa jidduu jiru immoo cimsuun barbaachisaadha. So waa afurtu barbaachisaa jechuudha. It could be more. Isaa ol ta'uu danda'a. Waan kun xiqqoo waan walxaxaa waan qorannoodhaan gadi keessa galanii ilaaluu barbaadanidha. Kanuma jedhu kaasuuf san ala citizenship fi nationality nationiin fi nationalitynis hiika amma fakkeenyaaf heera keessatti I think katamaatu kaasee fakkaate. Amma heera mootummaa keessatti akkatti nationiin fi nationality'n defined ta'e argitanii it is the same. Of course it is the same maqaadhaan olaal. Ani Oromoon maqaa sabaati. Maqaa immoo sablammummaa kiyyaatis. Garuu nationality'n fi nationiin waanuma tokko imply hin godhu. Saba yeroo jennu garee namoota argisiisa. Sablammii yoggaa innoo nama dhuunfaa argisiisa. So definition irratti nationality fi citizenship yoggaa define godhan akkasumas sabaa fi sablammummaa yoggaa define godhan walitti mammakuun hin jira. Amma wanni amma nu barbaachisu maali? Maaliin achi ceenaa gaafin jedhu ka'ee ture kanumaan wal qabsiise tokko yaadama concept sirriitti attentionii isaa barbaachisu kenninee hiikuu danda'uu qabna biyya kana keessatti. Jecha walitti darbachaa oolla odoo hiika isaan beekin.
Hoggaa arfan darbe kana sabboonummaa akka itti namni itti fayyadamaa ture ani akka nama waan san laalutti na ajaa'ibaa ture. It was entirely my tool waan hundumaa isumaan allaala manatsiriin geessa ture. Sabboonummaa in abaara kun hiika garuu gaafatte namni baay'een hin beeku. Saba amma in abaara namni hiika garuu gaafatte hin beeku. So biyya kana keessatti xiqqoo iddoo beekumsi qabu dabaluu qaba. Conceptual clarity uumuun barbaachisaadha. Conceptual clarity uumuu qofaa miti immoo hoggaa walitti haasofnu immoo hoggaa jecha san fayyadamnu immoo bifa nama hawwatuun itti fayyadamuu danda'uu qabna. Marii maalitti hoggaa dhufne dubbiidhaan wal amansiisuudha. Conceptual clarity qabaachuu qabda. Akkasumas immoo conceptual clarity keessan akka namoota kaan amansiisutti itti fayyadamuu danda'uu qabda. Sanoo goone qofa mariin waan hiika qabu ta'a. Tokkoffaa akka namni si dhaggeeffatu godha. Mariin biyyoolessaa kun amma galma ga'uudha. Namni wal dhaggeeffachuun dirqama. Biyya kana keessatti namni waliin dhaggeeffatu baay'ee. Namni manaa bahee waa dhaggeeffachuudha deemu baay'ee xiqqaadha. Isin qofa ta'uu danda'a har'a waan asitti argamtan. Namni manaa bahee keessayyuu hayyuun siyaasaa manaa bahee annaqu itti himuufi malee dhaggeeffachuuf miti. Isa booda hoggaa galee likkuun nagarreetu maxxaatu hin jedha. Sunis actually sanumaaf dhufeem likkuun nagarootu na eegabbaa. Namuu waliin dhaggeeffanne malee hunduu likki walitti himanii galanii jechuudha. Aadaa siyaasa akkanaatu biyya kana keessa jira. Kana fundamentalii hundee irraa hiikuun barbaachisaadha. Hundee irraa hiikuun immoo kan danda'amu tokko waanuma keessa jirru hubachuudha. Eessa jirraa? Madaa akkamii qabnaa? Madaa hoggaa meeqa ture qabnaa? Amma immoo maaltu itti dabalamaa jira? Fuulduratti immoo maaltu dhufaa jira? Amma ganama hoggaan isinii dhiyeessu madaa seenarraa madde qabnaa? Meeshaa ammayyaa isaa afarsu qabnaa? Fuulduratti immoo madaan sun lamaanuu kana caalaa walitti bu'aa deemanii hin jedhu immoo projectioniin hin jira. Amma unitiin fi diversitiin jaarraatti dhufu keessatti kana caalaa walitti bu'an jedhamee eegama. Nationalitiin fi citizenshipin jaarraatti dhufu keessatti kana caalaa walitti bu'a. Nama fakkeenyaaf UK'n jaarraa 22ffaa keessatti hin diigamte jedhamtee eegamti. Because walitti bu'iinsi nationality fi citizenship jidduu jiru baay'ee dabalaa jira waan ta'eef. Kana hubachuun barbaachisaadha. Erga isa hubanne immoo meeshaalee ammayyaa amma jiranii fi rakkoo keenya akka malee isaa jiran kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Isarratti hoggaa hojjennu waan kana tasgabbeessuun hin danda'amu. Hidhuun hin danda'amu. Cufuun hin danda'amu. ለምንድን ነው ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ማይገራው ሲንጀደንም ፈረስ አይደለም ማህበራዊ ሚዲያ በዛ ላይ ደግሞ ኢንትሪንሲክ ቫልዩን ቀቡ ጀነር ዋኑ ማነም ንትፈያቴ ባቴ ዴማ ከናፉ አመኑ ይደደብዱ ታኔ ዋን ከኛ ትፈያቹ ዋን ደደብኔፍ ወሪ ቢራሞ ዋኑ ጫሌ ዋን ሳት ትፈያቴፍ ሁምነ ፈየደምኔ ጩፉ ቀብና is that the wise approach? Isatu nu baasa? No. I think dastaatu jedhe na fakkaate. Mootummaan incentivii dabalee waan kana sirreessuu hin danda'u. I think if I am right. Yes, hin danda'a. Namni soba gurguru dachaajaa gurguramaa jennee miti. Bakka nama dhugaa gurguru immoo nama jaaramadu jechuudha. Very simple. Baalaansi godhoo xiqqaate. Amma mainstream miidiyaan si waamet ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ እንዴት ነው መግራት የሚቻለው እንጂ ሚኒስትሪ ሚዲያን ቤክ ካሜራ ሜቀ ቀባ ነማ ሜቀ ቀባ ነማ ሚንዳኛቱ ነም ቶክቸቱ ስልኪደን ዋማ ሚኒስትሪ ሚዲያ ነው ጀቶ ካነ ሼክ ጎዳውላ ኢሳን ገነመታ ካኒ ፍሬም ጎዱ እንደንዳኒ ሶ ሊትሬሲቱ በርባቺ ሰመሌ ዋንኩን ዋን ሀርከ ነማዲ በሚቲ ቶኮፋ ወበኖ በርባቺሳ lammata strategy bareeda design godhuu qabna. Sadaffaa nama kanarraa hojjetu incentivize godhuu danda'uu qabna. Warri soba gurguran sun beek incentivii qaban. Tokko maallaqa irraa argatan. Lammata namumtuu gawaa'ee isaanii haasa'u energize isaan godha. Warri kunis odoo garasitti incentivize goonee akka incentivii irraa argatan goonee fiduu dandeenye waan kanarra aanuun baay'ee ulfaataan ta'uu
hanuma jedhu kaasuu fi hayyummaa fi biyya waan qajeeltoo biyyaaf ta'u hojjetu irraan wal qabate yaa akkuman kaase hayyoonni siyaasa biyya keenyaa madaallii yookiin safartuu hayyummaa saniin guutumoo hin guutanan jedhu iyyuu gaafidha. Akkuma dura jennee aadaa siyaasa keenyatu hayyoota kana oomisha miti. Aadaan siyaasa keenyaa immoo jecha darbachuudha. Gamaa gamana dhaabbatanii walitti sirbuu akkuma jenne san. Isarraa madda waan ta'eef jarri kuni namni hayyuudha jedhamu actually waan digumsaa fi waan kisaaraa fidu waan rakkoo oomishu hojjetama jedhamee nama namu. Hayyummaan akkasittiin ibsamu. Hayyummaan yeroo baay'ee waan gaarii wajjin waan associated ta'udha. So jarri sun hayyummaa dhaban jechuudha. Waan biraatii miti. Nuyi hayyuu haa jennu malee isaan hayyummaa dhabanidha. So kanarratti xiqqoo hojjetuun barbaachisaadha. Uummanni illee hawaasni illee waan kana hubatee jara kana xinnoo sheemii keessa galchuun barbaachisaadha. Gaafii irratti kaasuun waan isaan kaasan irraa fudhachuu dhabuun akka isaan ofii ilaalan godhuun I think hin barbaachisa jechuudha. Haayiluun odoo deebisee natti tola waan gumii balaliif in general knowledge production irratti Dr. Tafariinis Dr. Makaanintis kaastan knowledge productioniin biyya keenyatti haalli nu itti beekumsa oomishnuu fi paaggoonee uummata biraan geenyu baay'ee dubbatafaadha. Gumii balal kana I think waggaa 4 yookiin 5 dura jalqabame waggaa jalqabamaanis nan beeka amma tokko gumii balal actually waan gaarii baay'ee hojjete. Garuu dhaqee impactiin isaa maali hin jedhu assessmentiin hojjetamee fi hin hojjetamne hin beeku amma nani strictly measure godhuun hin danda'amu. Garuu mariin akkanaa godhamuunsa namumti walitti dhufee waan akkanaa godhuunsa aadaa siyaasa biyya keenyaa kana keessatti baramuunsa it is one step ahead. Waan gaariidha jechuudha. San caalaa immoo kana caalaa jabeessine ka poolisiidha ta'u ka aadaa siyaasaa sirreessuu danda'u immoo sirriitti fireem godhanii babal'isanii itti deemuun kana caalaa akka barbaachisu oomaa gaafii hin qabu. Anuma jedhu itti dabaluu fi san alaa mootummaan biyya kana keessatti jijjiiramee jira baay'een keessan kaastanii jirtu namni baay'een isarraa haasaa ugaa kaastan bara akkanaatirra jalqabee jaarraa 17ffaa bara saaban achi dhaqxisanirra bakka wayiitii jalqaba namni ugaa haasa'u. Anis kitaaba kee keessattis waan kana detail keessa yoo sabboonummaa wal qabsiisee detail keessa deemee ture. Garuu booda ugaan laalu it is not important at all. Maaliif iseetan? Namni wayii siree sanirra bu'ee biraa irra taa'uun it didn't bring any change until the political culture is consistent. Haayila Sillaasee irraa buustee mangistuu fiduun inni wanna fe'aa jedhu. Wanni siyaasa biyya kanaa hundee irra jijjiire baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Anaarkiitti waan dhiyaate waan jeequmsatti dhiyaate biyya kana keessatti arginee jirra. Monaarkii arginee jirra. Oligaarkii yeroo dheeraadhaaf arginee jirra. Ce'umsa dimookiraasiitti goona jennus akkamitti akka hidhamaa jiru hin beekne. Federalizimiin amma jiru kun haala biyya kanaa kan hubateedha garuu rakkoo baay'ee qabaa. Akkamitti isarra aannaa, akkamitti haqa finnaa, akkamitti seera maalii goonaa warra seeratiif anniisa isa garuu one thing is very fundamental. Federalizimiin biyya kanaa akka sabaaf sablammii biyya kanaa hammatee fuulduratti deemu godhuudha. The key is democracy. Democratize godhuudha. Federalizimiin without democracy qawwee rasaasa hin qabne jechuudha. Amma bara 27 darbe kana akkasitti itti fayyadamaa turan. Qawwicha isitti qabanii garuu nokaasu. Xiyyitiin qabu. So democratize godhuun isa wajjin fiduun barbaachisa. Democracy kanas immoo gaafinnu amma warra lixaarra dhannee ofinne waan hojjetu natti hin fakkaatu. So somehow hybrid way yaaluun amma Oromoo champion to be a democratic society. Gadaa society dha Oromoon jedha. We all take pride in it. Garuu gadaatti fayyadamaa jirra akkatti inni hojjetu iyyuu beekna. Torbee darbe kana Profeesarri biyya Ameerikaa tokko Profeesar Lumumba namni jedhamu waa'ee gadaa haasa'a.
Akkitti inni irraa haasa'e dhugaa rabbiin asiniin jedha. Anumti kunuu baay'ee itti sissiqee qoqqorataa ture irratti babarreessa ture waa'ee gadaa kana. He impressed me. Haalli inni ittiin hubate. Odoo kiyya ta'e jedhee akkitti inni irraa haasa'e ajaa'iba. Nuyi sadarkaa sanatti beennaan beenna. So of duuba deebinee waan qabnu waan nu hanqate ilaallee haala ittiin immoo waan nu hanqate kana guunuu irratti xiyyeeffannee yoo hin deemne bakki har'a jirru rakkoon har'a nu mudataa jiruu fi kaborummoo nutti dhufu kana caalaa ta'uusaa hubannee tokkoffaa qeenxummaan ilaalchi qeenxummaa biyya kana keessatti hin hojjetu. At least at federal level ilaalchi qeenxummaa kana booda hin hojjetu. Haa yaaluun enerjii haa fixatu malee ereguun naqu namni qeenxummaa oofu. Sadarkaa naannootti godhuu hin dandeenya. Waan keenya guddifachuu hin dandeenya kophaa keenyatti. Namni nutti dhufu hin jiru. Hiree mataa keenyaa ofiin murteeffachuu waan dandeenyuuf. Olitti garuu waliin taanee waan hunda keenyaa ta'u yoo adeemsisuu hin dandeenye karaan hin jiru jechuudha. Fi ispiidii kamiin deemuu qabna ka jedhu dhumarratti kakaase. I think balaansii godhuutu barbaachisaadha. Leet kaamera advanteejii qabna. Takka takka bakka jarri jalqabee jalqabuu hin qabnu. Modernization theory an jedhamu tokko step isaan deeman hundumaa deemaa ba'an jedhu. No, leapfrog godhuu hin dandeenya. Leet kaamera advanteejii qabaachuu dandeenya. Garuu immoo jarri achi ga'ee bakkuma san keenya innis immoo of cabsuu hin qabnu. Haalli qabatamaa biyya keenya, haalli qabatamaa naannoo keenya maal nu eeyyamaa jennee ofiin ilaalcha keenyan waa'ee keenya laallee steepii isaa ta'u determine goonetti deemuu yoo dandeenye I think irra aanuu hin dandeenyadha. Wanni akka malee nu sodaachisu hin jiru. Garuu immoo laagishoo taane waan keessa jirru yoo haalaan hubachuu baanne albaadheeyyee yoo taane keessayyuu immoo albaadheeyyiin amma nani bakka san ga'utti akka harreen ani duunan margin jette jedhan san an akkasii yoo taane wanni amma nu bira jiruu fi wanni as deemaa jiru salphaa miti. Kanaafuu responsible citizen ta'uun, responsible nationals ta'uun, responsible elite ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Namni dhuunfan sadarkaa maatiitti wanni goonu, sadarkaa mana hojiitti wanni goonu walitti hidhamee isatu biyyas baraaraa biyyas diigaa waan ta'eefi responsibility is very important jedheen xumuraa galatooma. Ulfaadhaa Dr. Biraanuu guddaa galateeffannaa waa lama bichaa dubbadheen xumura yeroodhaa ala deemne irra waan ta'eef inni tokko gumii balal akka ispeesii daayiloogitti Dr. Tafariin waan kaasaniif ani akka hubadhu amma as akkan dhufes hayyoonni ispeesii barbaadu. Ispeesii san irratti waa haasoftaa anaa sa'uufsan poolisii meekarii fudhachuu danda'a dhiisuu danda'a warri kaanis fudhatu knowledge consumption fudhatu garuu we disseminate for everybody. So space barbaanna jechuudha. Ana fakkeenyaaf gumii balal akka space itti ilaala. Space kana mootummaan poolisii meek gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Or uummanni kana ga'u garuu space uumame kamuu fayyadamuun hayyootaaf murteessaa waan ta'eef gumii balal qaamni dhiyeesse akka space itti as a space of as a platformii mariitiif dhiyeessuunsaa qofa fudhannaa jechuudha. Sanii alaa qaamni dhimma laatu sanii oloo deeme sanii ol baay'ee gara biraatti poolisiitti sooflatan akkas jechuudha. Maaliifan kana kaase yeroo baay'ee platformii yoo arganne gaafasuma waan tokko haasofne gaafasuma inni immoo poolisii ta'ee biyya san keessatti jijjiiramee argachuu barbaanna. But as an intellectual platformii qofa barbaanna nuti. Platformii san keessatti seenaadhaaf lafa kaa'amuu danda'a. Or qaamni biraa itti fayyadamuu danda'a. Or mootummaan poolisiitti jijjiiruu danda'a. Garuu for unknown actoroota baay'eedhaaf dhuma hin qabneef karaa ittiin ispeesii dabarsinu argachuu murteessaadha waan ta'eef gumii balal gama saniin qofa ilaallaa jechuudha. Asitti tokko ani fakkeenyaaf waggaa asitti hirmaadhu gama saniin qofa ilaallaa jechuudha. Kanaaf I think so Dr. Biraanuus yeroo dhiyeessu wanti inni dhiyeessu poozishinii poolisii tokko qofa osoo hin taane as a whole biyya kana keessa siyaasa biyya kanaa maaltu jira. Kana keessa qaamni hunduu fudhata jechuudha. Qaamni hunduu ani isa ilaalla. Sirreessaa asirrii ta'e keessaa fudhata. Kanaaf deliberate nu goona jechuudha.
qaama tokko osoo hin taane akka waliigalaatti waa'ee biyyattii delibereeta itti godhamu ta'uu qaba jedhee yaada hubadha. Akka waliigalaatti delibereeshinii keenya har'aa ilaalle Dr. Biraanuus akkuma kaasanitti bakka tokkotti dhimma tokko irratti walitti guduunfaani. Wanni irratti waliin haasofne keessa baay'ee waa tiraansfoormi gochuu akka qabnu. Ilaalcha keenya tiraansfoormi gochuu akka qabnu. Qorannoo keenya fakkeenyaaf amma waggaa qorannu fireemworkiidhaan qorannu. Fireemworkumatti waa qorannullee jijjiiruu akka qabnu. Aadaan siyaasaa keenya tiraansfoormi goone taanaan ilaalchi siyaasaaf nu qabnu hin jijjiiramne taanaan akkuma deddeebinee kaasne ilaalchi biyya irratti qabnu. State imagination nuti qabnu. Furmaanni biyya kanaaf hin ta'a jennee nuti qabnu. Golden mean inni sun. Akka waliigalaatitti one transform goonu jiraachuu qaba kana booda. We have to be transform our thinking.